raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Isin maal jettu? Qophiin yookiin sagantaan isin maal jettu kun dhimmoota garaagaraa uummata keenya yaaddessanii fi quuqan akkasumas kanneen bitaatti galanii fi toomina barbaadan irratti dhaggeeffattoonni waan ofii beekan, waan isaaniif dhugaa ta'e, waan irratti komii qabanii fi waan ifatti baasuu fedhan irratti yaada isaanii kan keessatti calaqqisiisanidha. Isin maal jettu? Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa isin maal jettu akkam jirtu? Mootummaan Bilxiginnaa sababa marii biyyaalessaa jedhuun qofaa isaa Koomishinii Marii Biyyaalessaa jechuun garee sirna Bilxiginnaa leellisanii fi mootummaa Bilxiginnaa jalatti teessoo qabuuf ergama fudhatan jalleewwan gurmeessee uummata biyyattii irratti shira dalagsiisuuf sosochii jalqabsiisee jira. Keessumaa Abiyyi Ahmadii fi gareen finxaaleeyyii Amaaraa rakkoo siyaasaa biyyattii hudhee qabee moggaatti dhiisuun da'oo marii biyyaalessaa kanaan heera biyyattii diiguuf akka hojjetaa jirantu dubbatama. Egaa nutis sagantaa har'aatiin gochaa mootummaan Bilxiginnaa dhimma marii biyyaalessaa of dura qabee keessaan dhimmicha jala dhokatee heera biyyattii diiguuf deemu irratti yaada hayyuu fi barsiisaan saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii kan ammaaf maqaan isaanii akka ibsamuu hin barbaanne tokko nuuf qoodan qindeessinee isiniif dhiyeessuuf jirra. Garuu Abiyyi Ahmadii fi garee finxaaleeyyii Amaaraa malee sabaa fi sablammoonni biyyattii fi hawaasni addunyaa hundi heerri biyyattii rakkoo akka hin qabnetti amanu. Qabatamaatti hojiirra oolchuun yoo dhibe malee. Haa ta'uutii mootummaan Bilxiginnaa fedhii garee finxaaleeyyii Amaaraa guutuuf hojjetu marii biyyaalessaa jalatti qabata heera fooyyessuutiin eenyummaa sabaa fi sablammootaa biyyattii balleessee biyya tokkotti eenyummaa nafxanyootaa qofa calaqqisiiftuu ijaaruuf dhama'aa akka jiru wanta guyyuutti dubbatuuf raawwaturraa hubachuun rakkisaa hin ta'u. Dabalataanis mootummaan Abiyyi Ahmad golgaa heera mootummaa fooyyessuutiin mirga ofiin of bulchuu fi gaaffii sabaa fi sablammoota biyyattii sarbee akka umurii aangoosaa dheeressutti tolfachuuf heera biyyattii irratti akka xiyyeeffateetu himama. Abiyyi Ahmad kabaja biyyaa fi uummata bal'aa caalaa aangoo waan jaalatuuf aangoo isaa tikfachuu fi murna aangoo kootti bu'u jedhee sodaatu fedhii guutuuf sababa heera fooyyessuutiin eenyummaa sabaa fi sablammootaa balleessee biyya afaan tokko, alaabaa tokko, amantii tokkoo fi saba tokko ijaaruuf akka deemutu himama. Akkasumas heera biyyattii keessaa keeyyata 39 dabalatee seerota mirga sabaa fi sablammootaa kabachiisuuf tumaman haqee eenyummaa Itoophiyummaa dirqamaan fudhachiisuuf hirriba malee hojjechaa jira. Mootummaan Bilxiginnaa dhimma marii biyyaalessaatti qabatee shira heera biyyattii diiguuf hojjetaa jiru kanarratti hayyuu siyaasaa dubbifne qabna. Heera biyyattii qabatamaatti hojiitti hiikuu caalaa tuttuquuf yaaluun rakkoo siyaasaa biyyattiin keessa seente ni furamoo ni hammeessa? Mootummaan kun osoo rakkoo siyaasaa biyyattii furuuf fedhii qabaate marii biyyaalessaa akkamiin gaggeessa? Heerri biyyattii kan tuqamu yoo ta'e sabaa fi sablammoonni biyyattii keessattuu uummanni Oromoo, hayyoonnii fi jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo maal gochuu qabu? Gaaffiiwwan jedhan sagantaa isin maal jettu kanaan ni kaasna. Deebii kennamurraas hubannoo gaarii argattu jennee waan amannuuf hanga dhumaatti nu hordofaa affeerraa keenya. Marii biyyoolessaa jechuun waldubbii qaamota walii galuu hin dandeenye garuu biyya tokko keessa jiraatan sababa waldhabbee gartuu kanaan
biyyi daddaaqama siyaasaa kan dinagdee kan hawaasummaa mudate keessaa baasuuf taasifamu jechuudha. Erga mariin biyyoolessaa wallabdee biyya keessa jiru karaa siyaasaa haa ta'u, karaa dinagdee haa ta'u, karaa hawaasummaa haa ta'u furuudhaaf kan adeemsifamu ergi ta'ee mariin kun bu'uurarraa rakkoo jiru furuudhaaf haaldureewwan barbaachisan lamaan sadan tokko jiru. Haalduree inni jalqabaa kan laalamu mariin kun inklusiiviidha moo isa miti? Haammataadha moo haammataa miti isa jedhu ilaalamaa. Inni lammaffaa iskooppiin marii kanaa hammamii? Bal'inni marii kanaa hammamitti adeemsifamaa kan jedhudha. Inni sadaffaa hirmaachisaadha moo hirmaachisaa miti kan jedhutu ilaalamaa jechuudha. Sadarkaa biyya keenyaatti jidduu tana wanni marii biyyoolessaa faana wal qabattee sosochootu jirti. Isaaf akkaataa kamiin ta'a isa jedhuu fi koomishiniidhaan ta'uu danda'a, riifirendeemiidhaan illee ta'uu danda'a. Isaan kana keessaa ammatti Itoophiyaan kan filatte koomishiniidha. Koomishiniin garuu marii biyyoolessaa furuuf yeroo deemamutti warreen haalduree mijeessan yeroo barbaachisaa ta'etti murtoolee kennuu kan danda'an akkasumas dhaabbilee siyaasaa garaagaraarraa niwutiraal kan ta'an biyya kana keessatti mootummaadhaafis yookiin immoo mormituudhaafis kan hin loogne ija biyya kanaa keessatti gaarii kan ta'an yoo ta'anidha jedha. Ammatti koomishiniin biyya keenya keessatti ijaaramaa jiru kan inni mul'isu teendensii karaa tokkooni kan mootummaan ufumasaa ijaaraa jirudha. Yeroo akkasii rakkoo biyya kanaa bu'uurarraa furaa yoo jenne gaafanne rakkoo kana furuu osoo hin taane tapha yookiin immoo geemii biraatiif qophii waan ta'u fakkaata malee akka barbaachisutti marii biyyoolessaa waan deemaa jiru hin fakkaatu. Saniif milkaa'ina marii kanaatiif akkami ka jedhuu fi ammumaa kaanitti tilmaamuun hin ulfaatu. Marii osoo hin taane tarii tapha biraatiif qophii waan qophaa'amu fakkaata. Gowwaan itti mahin naga'u beektee jalqabumaa filannoo kana dura darbeen yeroo haasa'amaa turetti rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasaati kanaaf political solutionii barbaada gaafa jedhamu lakki rakkoo heeraati constitutional interpretation barbaachisa jedhanii heera hin barbaachifne akkuma isaanii akka isaanii ta'utti hiikuuf yaalanii filannoodha hin jedhamne raawwatanii rakkoo hamma kana biyya kanatti fidanii jechuudha. Ammas marii biyyoolessaa keessatti haatonni siyaasa biyya kanaa kun irraa furamuu qaba kan jedhan rakkoo mataa isaanii ni qabaatu. Qabiyyee mataa isaanii qabaatu jechuudha. Ammatti garuu rakkoo heeraati heera fooyyessina yoo jedhanii akkuma barame sana rakkoo gartuu wayii ilaallatu gartuu wayii akka barbaachisutti kan gammachiisu waan deeman malee rakkoon biyya kanaa irratti rakkoo heeraa miti. Rakkoo siyaasaati, rakkoo hawaasumaati. Irri guddi biyyi kun rakkoo siyaasaa keessa jirti. Biyya rakkoo siyaasaa guddaa qabdu keessatti gareen tokko ka'ee heera yoo fooyyessine yoo heera hiikne akkanuu ta'utti bareechine marii biyyoolessaa adeemsifna waan jedhu hagas mara barbaachisaas miti. Rakkoo furuudhaafis immoo humni inni qabu xiqqaadha. Gartuun qabiyyee marii biyyoolessaa keessaa heera qabatee dhiyaatu ni jiraata. Gartuun siyaasa afaan hawaasummaa qabatee dhiyaatu ni jiraata. Kan gartuu kaanii bakka hin jirretti calluma jedhanii lafumaa kaanii heera biyya kanaatu rakkoo qaba. Marii kanarratti waan heerri fooyya'u qabu heera fooyyessina yoo jedhan biyya kana keessatti ammas rakkoo dabalataa kisaaraa biraa fiduu danda'utti galchuu irraa kan hafe ammatti rakkoon heeraa rakkoo biyya kanaati. Rakkoo biyya kana baay'ee rakkisu yoo furame biyyi kun nagaa taati waan jedhamu abdii irraan qabu. Kana heera mootummaa federaalaa jedha. Biyya keessatti heerri mootummaa federaalaa jirutti immoo mootummooleen naannolee akkaataa istiraakcharaayizii ta'uu qabanitti istiraakcharaayizii ta'anii naannoo isaanii ni bulchuu. Gaafa naannoo isaanii bulchan alaabaa mataa ofii qabu, afaan hojii mataa ofii qabu, heera mataa ofiitii qabu. Kuni yeroo heerri federaalaa jiruttidha jechuudha. Ammatti gartuun heerri jijjiiramu malee heerri fooyya'u malee jedhan kun garee jalqabumaa kaasee biyya mootummaa federaalaa ta'uu hin qabdu. Unitary state biyya sirna qeenxee ta'uu qabdii jedhanii hawwanidha. Achirraa advaanteejii isaan argatan maali yoo jenne tokkoffaa afaan tokko barbaadu, lammaffaa alaabaa tokko barbaadu, inni sadaffaa fi inni guddaan biyya kanarratti doomineeshinii yookiin immoo olaantummaa barbaadu. Ammatti garuu heerri biyya kanaa alaabaa tokko, afaan tokko, aadaa tokko, doomineeshinii yookiin immoo olaantummaa saba tokko kan hin deeggarre yookiis immoo kan hin jajjabeessine waan ta'eef heera kana irratti xiyyeeffatanii halkanii guyyaa hojjechaa turanii jechuudha. Heerri biyya kanaa kan ragga'e baay'ee hirmaannaa sabaaf sablammoota biyya kanaati jedha. Of course yeroo sanatti EPRDF kan jedhamu Coalition of Four Dominant Parties jedhamu sana kan Amaaraa, kan Oromiyaa, kan Tigraay, kan Kibaas ture. Warreen kaanis ni jiru. Jarreen kun akka barbaachisutti keessatti hirmaataniiru. Keessumaa itti aanaa muummicha ministeeraa ammaa kan jedhaman kun Obbo Dammaqee Mokonnon hirmaatanii mallatteessanii deemanii jiru.
Ammatti kan isaan barbaadan uummata biyya kanaa kan dhiibu olaantummaa saba tokko kan leellisu ofiif raggaafachuu kan barbaadan malee sirriitti hirmaannaa keessaa qabu turanii ammatti hulaa argamte kanaan jarri kun sirna aseewwanii sirna naftanyaa isa jedhamu sana irra deebi'anii ijaaruuf malee yeroo sitti hirmaannaa dhabaniif jarri kun heera kana fidatan heerri kun nuufaa jijjiiramuu jedhan saba tokkotu jedhe biyya kana keessa sabaaf sablammoota 85 qoltu jira isaanis gaaffii mataa isaanii yookiin immoo waan mariidhaaf isaaniif dhiyaatu fidatanii dhufuu qabu ture jalqabumaa irraayyuu jechuudha mariidhaaf isaaniif dhiyaatu fidatanii dhufuu qabu ture jalqabumaa irraayyuu jechuudha. Kanaas dabalatee heera mootummaa amma jirurraa gaaffii guddaan jiru hojiitti hiikamuu sarara kan hafe akka waliigalaatti heericharraa sabni yookiin gartuun dhimma qabaatee hin turre gaaffis kan irraa qabatee hin turre xaaleeyyii amaararraa kan hafe saboonni 85 biyya kana keessa jiran heera kanarraa dhimma takka hin qaban gaaffii takka hin qaban Oromoon waggaa 27 gaaffii gaafachaa ture heerri kun naafaa jijjiiramu jedhee gaafate osoo hin taane hojiirra naafaa oolu waan walqixxummaa hojiirra naafaa oolu waan dinagdeedhaan jiru hojiirra naafaa oolu waan ofiin of bulchuurra jedhu kun hojiirra naafaa ooluu gaafatee jechuudha. Yoo amma deemanii dhiibanii heera kana jijjiiruudhaaf kan deeman ta'e uummanni Oromoo mariin kun marii biyyoolessaa osoo hin taane badii biyyoolessaa fiduu danda'a jedhanii ammumaa inni kun of qopheessuu qabaa. Akka Oromootti akka Oromiyaatti dhaabbilee siyaasaa Oromoo dabalatee hayyoota Oromoo dabalatee uummata Oromoo hunda dabalatee mariin kun mariin yookiin taphni heera irratti taphatamuuf jiru kun bakka na hin bu'u biyya kana balleessaa nuunillee nu balleessaa eenyummaa keenya balleessaa gaaffii keenya qara dabarsaa jedhee uummanni kun dura dhaabbachuu qabaa. Mariin heera irratti kun uummata Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. Uummanni Oromoo waan dhiyeeffate hin qabu jechuudha. Walumaa galatti sabaaf sablammoonni biyya kanaa waan dhiyeeffatan hin qabanii jechuudha. Dhimma yookiin ajandaa yookiin gaaffii saba tokko akka ta'e uummanni biyya kanaas hubachuu, uummanni Oromoos hubachuu, jechuun Oromoo hubachuu, dhaabbileen siyaasa Oromoo hubachuutu irra jiraata. Jalqabuma keewwanni 39 kuni the right of nationalities and the peoples jedhee mirga saboota sablammootaa fi uummatootaa jedhee jalqabatti gareen artikilii yookiin keewwata kanarratti xiyyeeffatu Itoophiyaa keessa sabaa sablammii uummattoota waan jedhamu akka hin jiraanne warra barbaadu biyya tokko alaabaa tokko afaan tokko aadaa tokko amantii tokko saballee tokko jedhee warra amanudha jalqabatti isa kana balleessuu barbaadu. Inni lammaffaa keewwanni 39 kun waa'ee self rulii haasa'a waa'ee ofiin of bulchuu jechuudha. Jarreen waan kanarratti xiyyeeffatan domination olaantummaa waan barbaadaniif akka barbaadetti dhiitanii si bulchuu waan barbaadaniif afaan barbaadan aadaa siyaasa barbaadan namatti waan barbaadaniif uummanni biyya kanaa akka barbaachisu akka of bulchuu hin fedhan. Biyya kana keessa hin amanne taanaan siif ta'a taanaan uf dandeessa taanaan haga fottoquu waan jedhu jira jechuudha. Isa kana jibbanii cichanii balaaleffatu jechuudha. Eertiraan biyya kanarraa citteetti, Jibuutiin biyya kanarraa citteetti. Biyyoonni kun lamaan sababa fottoquu kan jedhu jiraatemmi waan hin taaneef dirqamsiisanii humnumaanuu cituu danda'aniiru. Gaaraantii hin ta'uu jechuudha. Ammatti garuu jaroonni kun kan kanarratti xiyyeeffatan sabaaf sablammii kan jedhu of bulchuu inni jedhu mirga fottoquu ka jedhu akka hin jiraanne. Kana jechuun amma barbaadan yoo dhiitan saba fedhan yoo bulchan saba fedhanitti yoo roorrisan yoo saaman fottoquu irraa bahuu hin dandeessu indipendensii argachuu hin dandeessu isa kana waan barbaadaniif. Artikiliin 39 badee jennaan of course ristas millaashitu hin taane ristii kan isaanii godhatan jechuudha. Bakka barbaadanitti deemanii dhiitan isaanii jechuudha. Biyyi kun Ethno Linguistic Federation isa jedhamu kana bulaa jirti amma. Isa kana hin barbaadani. Akka yoo barbaadan Geographic Federationidha. Yoo barbaadan immoo unitarii godhanii ofii isaanii lafa Wallaggaa lafa isaanii godhatu, lafa Jimmaa kan isaaniidha, Reedawaan Harar kan isaaniidha, yoo barbaadan Ambollee kan isaanii ta'a jechuudha. Isa kana kan isaan barbaadan. Lafa barbaadan, bakka barbaadan, akka barbaadanitti cabsanii, eenyummaa cabsanii, afaan aadaa cabsanii, keessa fiiganii bulchuu saamuu akkasumas gabroomsuudha jechuudha. Kanaaf barbaadu jechuudha. Marii biyyoolessaa adeemsisuu yoo ta'e dhugumaan akka mootummaatti marii biyyoolessaa adeemsisuuf fedhii qabu yoo ta'e dhuguma keessaanitti ka'ee rakkoo furuuf fedhii qabu yoo ta'e mariin kun marii hunda hirmaachise iskooppiinsaa yookiin qabiyyeensaa bal'aatee gaaffilee sabaaf sablammoota biyya kana hunda haammatu akkasumas immoo hirmaachisaa haammataa yoo ta'e gaariidha akka mootummaatti kun uummanni biyya kanaas gaaffiin isaanii keessa hin jiru taanaan namni bakka isaan bu'u bakka keessa hin jiru taanaan hirmaannaa keessatti hin qaban taanaan waan kana dura dhaabbachuu qabu firreessuuf danda'uu qabu. Dura dhaabbachuu fudhachuu hin qaban marii sobaa adeemsifama taanaan ammas marii sobaatu adeemsifama taanaan faayidaa saba tokko eegsisuuf adeemsifama taanaan
faayidaa gartuu wayii eegsisuuf adeemsifama taanaan uummanni Oromoos uummanni biyya kanaas akka waliigalaatti rakkoo hamaa keessa osoo hin seeniin ammumaa tokkoffaa dura goruu danda'uu qabu, lammaffaa qajeelchuu danda'uu qabu, inni sadaffaa fi inni dhumaa mariin haqa qabeessa akka raawwatu dhiibbaa barbaachisu gochuu danda'uu qabu jechuudha. Uummanni Oromoo baay'ee dammaquu barbaachisaa. Mariin kun dhaabbilee siyaasaa Oromoo kan qawwee qaban kan qawwee hin qabne hayyoota Oromoo jaarmiyaa Oromoo hin hammatu taanaan milkaa'uu akka hin dandeenye ammumaa kaasanii yaaduu qophaa'uu akka qabanidha. Xumureeraa galatoon. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo mootummaan bilxiginnaa marii biyyaalessaa da'oo godhate shira heera biyyattii diiguuf xaxaa jiru irratti kan har'aaf jennee kanumaan goolabneerra. Kan qopheessee wabii waaqoo gulaalaan abdii waaqayyoo kan isiniif dhiyeesse immoo an iftuu galataati. Torban sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa isin maal jettuu torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.